Akkam jirtu daawwattoota APT keenyaa egaa guyyaadhaan tana gaafii akkuma isin gaafattanitti wantoota airdroppota irra jiran wantoota adda ta'e wantoota haarawaa jiran maal fa'aa akka jiran nuuf viidiyoo hojjedhaa jettanii akkuma na gaafattanitti viidiyoo isin hojjechuuf dhufee jira. Egaa kan namarraan viidiyoo keenyaa sheerii godhaan jirtanii nu cina dhaabbataa jirtanii hamma danda'ameen nu cina dhaabbadhaadhaatiin karaa viidiyocha keenyaatti isin amma wantoonni airdroppii irraan wantoonni haarawaa jiran airdroppiin baay'ee kan jedhamu sun ta'in kan listiin jedhama jennee innitiin turre airdroppiin tokko listii ta'eetiin jiru kan akka dorgisii hamstariinis baay'ee isaa listii ta'eetiin maan jira akkasumas ta'e baay'een isaa humna keenya hagan dalagaa kennaan nu kafalee እና isumarraanis fakkeenyaaf dorgisii kan daladanii jirtu inni haala gahaa yoo nu kafalu kaattisiinis isa fakkaata jenneetiin akkasumatti yoo seeraan itti dalannu kaattisiin waagaan isaa akkuma isin gartan baay'ee tokko jalaa gabbu'ee jiradhaati. እና isarraanis amma airdroponni baay'een isaa karaa listiitti dhiyaataa jiru. Akkuma beekamu airdroppiin tokko airdroppiin piroojeektii isaa guddaa ta'e tokko ta'e baay'ee turuu danda'a. Akkasuma akka dorgisii kana ji'a tokkoof uumama keessattis kan listii ta'uun jira. Amma fakkeenyaaf airdroppiin bulumii yoo fudhatan airdroppii piroojeektii baay'ee isaa guddaa waan ta'eef inni listii irratti fudhataa jechaadha. Innis iyyuu garuu ittiin bara kana fixeetii ji'atti aanu keessa listii ta'a jedhameetiin yaadama. Garuu 2015 hin seenu akka seena jettaniitiin eegina. Isisanii baay'isaatii jabaadhaa hojjedhaafis isin jedheetumaan jira isaa lammaffaanis maajooriinis ookteembarii 11 boru jechaadha. 11 bakka boodarra wanta haarawaa nu ibsan jedheetiin yaada. Innis akkasuma lista'een jira baay'ee kenna isaa jechuun piriimaarkeettii irratti hambisaa bahee jira. Piriimaarkeettii irra akka bahee duwwaa tokko bahee እና isa kana miliyoona tokko kan qabdanii jirtanii sanii oliyyuu kan qabdanii jirtu garuu haku tokkoon akkasiin qabdanii isin kennachaadhani. Fakkeenyaaf miliyoona tokko yoo qabaattanii duwwaa tokko akka nootkoonii sanitti isinirraa muraa jechaadha. Yoo san kuma tokko kana dammoo duwwaa tokko yoo hirriitan dammoo doolaara 10 akkanan talu jechaadha. Nama hamma ta'uun isin yoo baay'istanii hojjettanii akkasuma baay'ee argattu jechaadha. Isarraanis eksempaayirii jira. Eksempaayiiriinis yeroo duras hojjennee ture siizintuu gadhiiseen jira. Amma isa keessa kan dura darbe siiziiwwan keessa kan tooniin galchanii jirtu. Ijoolleen tooniin galchanii jedhamu akkasuma nurraa hin fudhatamu jettanii yaadaan turtanii rakkoon qabu innis hin fudhatamaa jedheen jira. Yaa'u kan caalaa argatu kan toonii galchee malee keessanillee ni fudhata jechaadha. Inni kana waan ta'eef isa sindisnaa siizintuu amma lammaffaarra walitti qabeetiin siizintuu heewaanii walitti daamee ookteembarii 24 irratti karaa tokkonitti jijjiiramee isinii kennamaa jedhameetiin koominiitii isaanii irra gadhiifamee jira. Isa taasisuudhaan airdroppii jiranii airdroppiin amma listii ta'u jiru airdroppii kan sadanii kana dura taappiswaabii isin gadhiiseen ture baay'een keessanii abdii irraa kutattaniitiin kadhiistanis ni jiru. Yaa'u ammas kan isin jedhu hin dhiisinaa. Maaliifiyyuu hagana muluu itti laffa'ee piroojeektiin hagana telegiraama bichaan yuutuubii bichaan hagana deemeetiin dhaabbata deemeetiin yaadamu. Maaliifiyyuu isaa fi kisaaraan jecha kisaaraan jedhamu garuu tokkoon ofii kana gabayaa irra baasuu qaba jechaadha. Hagana muluu eegatti hojjetameetiin yookaan dammoo bixaamitti miidhaa irratti ta'a jecha isas. እና kanaaf isarratti seeraa hojjechuun qabdu dhiisuun qabdanii yaa'u viidiyoon taaskiin jira. Appideetii haarawaa san keessa viidiyoo isin hojjedheetiin jira. Isa keessa seentaniitiin ilaaluu dandeettu. Kana duras wantoota airdroppota listii ta'anii jedha keessaa inni jira. Akkasuma baay'een isaa listii ta'aniitiin jiru. Kanaafis dhimma ta'ame jedhameetii itti yaadama. Amma airdroppiin amma kun kan telegiraamaa kunniin iddoo ja'a shan ja'a qofaan listii ta'aa jiru. Kana dura dammoo kan weebsaayitii irraa kan jiru karaa waggaa tokkoo fa'a akkana tureetiin akkasuma kan ji'a tokko otoo hin guutiin listii ta'uun utuma jiru akkasuma kan baay'ee turus jira jechaadha. Innaa isiniin abdiin kutatinaa listii ta'uun guyyaan geenne jettanii abdiin kutatinaa isin jechuufi
viidiyoo isinitti hin dheeressu isinirraa gabaabsa. Kanarraa wanta isin galle wanta gaafii isinitti ta'e telegiraama keenyarraa eebitee kan jedhu kana keessa seentaniitiin nu gaafachuu dandeettu. Hatantamaan gaafii keessa isin deebisna. Isarraanis airdroppota jiranii amma kan bareeda dheetemiitiin kaa'amullee chaanalii keenyarra gadi isin dhiisna. Isarraan seentaniitiin hojjechuu dandeettu jechaadha. Airdroppota baay'eetu jira. Biyaas kan baay'ee bareeda miti eegamu kan appilikeeshiniidhaan hojjetamu jira. Kan weebsaayitii irra hojjetamu ni jira. Akkasuma kan telegiraam bootii irratti dalagamu jira. Kanneen keessaa kamiin akka gaarii ta'e isinii fi kennaa linkii isaa seentanii hojjettu jechaadha. Asirratti yoo isin ibseyyuu maqaan isaatu hedduu waan ta'eef keessaa kan adda ta'e kan liistittis dhiyaate isinii hojjedha jechaadha. Isarraan isaansiitiin gaafii namni tokko na gaafataa turtan inboksiidhaanis ta'e telegiraama irrattis tokkoon nu kenname yeroo hamstanii irraas ta'e kunniitti baay'een keessan keepparii fi waaleet faana gootu. Baay'een keessan osoo wayi naashinaal ID baafattanii wayi paaspoortii osoo qabaattanii telegiraama verifaayii akkuma qabdanittiyyuu wayi baayinaansii otoo banattanii baay'ee bareeda jedheeti yaada. Maaliifiyyuu tokko yoo liistii ta'e airdroppiin tokko yoo liistii ta'e waagaa isaa kan jirurraa baay'ee tokko gabbu'a. Akkuma ol ka'us jiraatullee guyyaa liistii isa irraa gabbu'a jechaadha. Amma fakkeenyaaf hamstarii fudhattan ijoolleen baayinaansii irra konneektii godhatan gurguratan maalati waagaa bareedaan gurguratanii jechaadha. Deebi'ee amma sadi seene yeroo san 12 tureyyuu sadi gad deebi'ee jechaadha. Yeroo ammaa kana sadi irra jira duwwaa sadi irra jira. እና haala kana otoo baayinaansii qabaattanii isinis yeroo kana rakkattanii jechaadha. እና lammaffaa ደግሞ ijoolleen keepparii irra gootan ደግሞ haaluma salphaa achirratti swaap gootaniitiin kara USD jijjiirattanii kaa'attaniitiin USD ደግሞ kara biraatti ergattanii baayinaansii irratti ደግሞ nama tuppiituu maarkeettii irra gurgurachuu danda'utti dabarsitanii gurgurachuu dandeettu jechaadha. Kanarra ደግሞ hamma danda'ame otoo naashinaal ID baafattanii baay'ee gaariidha jedheeti yaada. Maaliif iskaamaroonni waan jiranii fi isinirraa bitaniitiin kan isin nyaatanis waan jiraatu ta'eef akkana yoo gootan bareeda isin jedha. እና wanta jiruun isinis viidiyoo keenya sheer gochuu hin dagatinaa, laayik gochuun sabskiraayib gochuu hin dagatinaa, nu cinaa dhaabadhaadha. እና hamma danda'ame nu deeggaraa nu cinaa dhaabadhaa. Nu'is wanta haarawaa jiruun isin waliin jirraa. Kanarraan gaafii biraa yoo qabaattan koomentii irratti telegiraama irraanis yuutuubii irraanis koomentii keessan yeroo hunda firiidhaa seenee isin dubbisa. Wanta isin gaafattan hatantamaan isin deebisuuf yaala. Turtii gaarii.